Makorkoraa bittee akka makorkoraa bittee naagaritu doorala digdama naagaritu warshii akka makorkoraa bittee naagaritu. Shaayitti dafifadhu nageetu dachee dashee adaffisu biyya lafaa kaarraa nuti shaayii yoo barbaade jabanaadhaan dafifannaa. Makorkoraa bittee hingatu immoo makorkoraa sana fuudheen deema bishaan daabbootii jettee dhiqadhuun ittiin ho'ifadha hingatu. Bulgitti sanyii bulguu makorkoraa naa kennite makorkoraa manuma keessa barbittee ishigii irraa affatamee taa'u barfuute. Shaklok naala shaklok naala adakkook makorkoraa naa kennite ante aga makorkoraa naa kennitu birrii digdama naa kennitu birrii digdama ni habibti ammaani kaalsinaa bitti ani ምንም አልገዛውም ማተከም ብነኝ ቁልፊ ሻንጣ ተዋለት የምትደረበ መሻንጣ ጨርቄን ወለች ዳከን ተርሳል ቁልፊ ደቤ ሻሽ ጋር ተርሳ ሄዳን ጨርቂ ወለት ይሽዳ ድርግም ጎረ ጨርቄ ወለት ይዳ ማለኝ ጎረ ቁልፊ ወለት የምትደረበ አንዷ የሳይፍድ ዲናር ለማደበተና ነ ቁልፊ ትቦን በተ ዲናር ለማል ብር ዲናር ተክ ዲናር ለማየን ቁልፊ ዲናር ለማ ቁልፊ ዲናር ለማዋነት የምትደረበ makorkoraa naa kennite ishiin mataa ishee qorqoru seexani gabe seexanni ishee qorqoru maaliin godhin makorkoraa naa kennite be ajaa'ibu kaayyadhe makorkoratti isa shaanxaa keessa kaayeera ani bixeefin kenna reeppoortitti malee as mana kana keessatti gateen deemu waan akka gateen deemu mana kana chiipsii masiin naa ergite iyyuu gateen deemu fudhadheen deema chiipsii fi buskutii juusi jolleen masin na ergite gaafa geema kiyyasan hingateen deemu nanyaadha jiru riippoortii keessa taa'ee na dhuga jiibonno juusi sanis gixxin godhee dhuga malee mana kana keessatti gateen deemu bulgitti sanyii bulguu waan akka gateen deemu xuruun godhee tala nyaadhita ofiita biddeen kiyyallee nyaadhita fixingan barbaree haadha tiyya shiroo haati tiyya na ergitellee biyyaa nyaattu mana kana keessatti akka gateen deemu sarratanyaa biraa fidanii uffatee sarratanyaa biraa nyaatti hinkenne dama Ugaandaa finna jedhan Ugaandaan hudduu shittaa nam'itu gateen deemu shiroo haadha tiyya na ergite kanoo guyyaa adda waxii wadheen nyaachaa jira masiin biddeen saddeen na ergite biddeen ishiin na ergite fixe amma dhumate naara hingatu waa takka mana kana keessatti hingatu biyyeen ishee haa gatu inshaallah hingatu waanuma takka isheedhaaf hingatu jara tanaaf akka marrimaan kiyya guban marrimaan isaanii oduu waan naa danda'ame hateen deema yu jalaawu maal jalaa hatu waniin hatee fudhee deemu maaltu jira nana taayyu silaa Raudon beri harga deh beri nyalate to deh, kok deh frak itu deh beri baru, sabang ya tina harga kamera mana kisah juru voice saya nata male, nana teh deh masalah ya lah, tul ni mata aka, nama jari tu nama miti ber, bini sabar jari tu bini semua namanya tu, beri tu jana ugat deh, tala arahoni, garaki ya barat deh berat nono, tini sani kuf tap nak aku dapu. Male masa sih kofore masih nazala jirti masih nagal chame masa ya masih nazala jirti biye nanya ta zala jirti kno azala jirti yani ፍቅር እዚህ ስር ነች አለችው የኔ ማር የኔ ቾክ buskuti shi na ergite san lekate ende masete futte ende bulkitin asi malo kolfandue Nair kita saya le shantat tan nagar. Shantat. Chips ya nair kita san, buskut ya nair kita san. Woi negani. Nanya ada cuti nanya ada reporting. Om dem tayu. Arah gal mo. Bide sadek aba biskuti. Kon faatan ture rugale tae. Bide na tinair kita bide sadeta sanara ganaman taketti afte nyaademo. Anchi shaganne leda. Marre sarratanya dhuftu simarartu nol keessufi. Imma shiti atte nyaatani saseta nyaadde. Yerasa. Na gabbay. Uganda dhufa jara dodo Oromo mana kana dhufte dhisen deema fiyyu. Uganda? Uganda ndafani dhufu barisan guyyaa kudha afuritti dhufu kanaafi kana ba Itoophiyaa amma baay'ee dheerachaa jira guyyaa ji'a lama minaaminatti dhufaa jiru kanatti kan Uganda barbaada. Ada Uganda dhafani isa deema rechi bisi kana ba inni suni nanya da report keessa ta'e ya gabbay. Atte nyaatani sateetuma nyaadde. Qopheeffatteere? Kun achi godhadhe kan dhaqo isa agarsiisa.
nagaan sagal chuka. Qulfiinan dhabee carqeen walitti akkan taksaan akkan hiikkane. Oso akka galtu beekneera ani deengadde siifan ergayyuu bar. Maalitti hin beekan? Qulfii baay'een qabaanis gizeen biyyaa fiduu dhuffee jira. Kan duraanitis qabayyu. Kun Itoophiyaadha kana fidee dhufe qulfiin Itoophiyaadha fidee dhufe hin jira jedhi tokkoon na harka dhabe shaashidhaan hidha akkan tarsaan. Akka wayyaan geessa daraggafne. Maaliif waree qulfiin Hin barabaru baakkish isaan gizeen biyyaa dhufuuyyuu kiyya tarsaasanii ilaalani. Kanaafuu hin laalu. maaliin aree qulfiin dhabe jimmaatiin hidhoo. Isaan hin qabani jarri. Na deddeetuni bulguu sanyii bulguu ilmoon buljo buneessaa. Okiin gizee baatani. Akkanatti qulfii bitadhaa jedhitoo gaafadhu. Birriin qabu kaa. Birrii kee fixxeessan. Wayyaa maaramee haadha koo doolchee takka barkaa qabu dubbulloo takka barkaa qabu. Maal? Qulfiin birrii sadii bara. Moo birrii takka? Birrii sadii biti maqaa gooftaa Yesuus birrii takka qabu birrii takka jiru as keessa birrii. No. Siinoo doonteen isaanuu naa biteen jaarsaan. Atabba Isa ammaa haa xalafu rabbi yoo jiraatetti isaa xalafu hin jedhu. nani da jone ona bite na bitin jan ona bite nitti na shashi kara hida shashi kara tarsa hida shashi kara ini kina jada warra mazaru sari rabbo ga o kara hikta rabbi harka keessa walitti sinasa qalun jan nani da hanan Isaan nama jalaa tarsaasu aniyyuu gizeen biyyaa dhufu kiiloon natti baay'atee kaffaleen dhufe garuu tarsaasaniiru. Maal abbaatan akka tarsaasanii wallaalee qulfii qaba waan ta'eef. Gizeen dhufu ka gizeen deemuu miti an gizeen dhufu. atabbayyi sina tarsastun jan nana barani warra mazaru sani yosi Dhugaa kiyya moo kiyyaa miti amma hin jedhu tarsaasanii jechuudha amma shakkutti. Erga wannoo isaa waraqata laalee masarat leellisaa gizee jedhu argee tanan kiyya ta'uu bare malee. ani ammayyi yosin kana hiiktan dachii sinaa hiiku duniyaan sinaa hiiku abdaarii sinaa hiiku shaanxaa kiyyan hiikina ani miskiina qulfiin qabu rabbi sinaa qollafun jaan abaareetu man itti kenna warra mazanu sanitti rabbi maaliin goree miskiina to ganni fi wayyo ganni namaa taatuti waan ofii taatu wallaaltama hayaa carraako anchi barsamoona barbirriinan qabu ture Ishee qabduu san miyaan bittee moo? ganni nasi shaanxanin bitadhe ganni gize ordaanin biti shuddi dabar asitti shaanxan karakaatti shaanxan wuddi dabar Shaanxaan immaa inni wuddiidha nan beeka. ammaanitti shaanxan lama shaanxan sadii bir dooraala jaatama ture shaanxan sadii ammaanitti simbiratti asitti immoo shaanxan takkitti bir shantama Simbiratti wuddiidha bara amma wayyayyuu yoo deemsa kee sapiraayizumaan nama si mure malee namtichaas wayya bara. Masii ko akkam jirta? Ganni ko akkam naa oolte ati? Nagaadha. Jira uga. Ganni gizee Jordaanii baatu ni kan hiffakkashan gizee Jordaanii baatu mazzananiituma kan birriin irra sitti dabalamu sitti mammalee. Kuni tirfiidha siinjaan kan tikeetti irra jiru bicha dabarsaniiti. Kaan immoo tirfiidha birrii kaffale siinjaan malee hin mazzanan gizee Jordaanii baatu. Yoo amma eegalen beeku. Tirfii sirratti hin dhufu shaanxaan kee xixiqqoodha. Tirfii hin dhufu sirratti shaanxaa kee xixiqqoodha. Waan dhufu natti fakkaatu anallee maaliif jedhi masi kan ishii shaanxan kiiloo 20 waan caalu natti fakkaatu yoo akkanumatti Yaa beekti nu kiiloo 28 dabarse miila ji'a tokkoon dura gizeen galu san. 28. bareeda ta'e. Yaani manduubni na bira jira ka mucaamni biiroo keenya keessa hojjetu manduubni waan na bira jiruuf inuma na dabarsan 28. Abshir ganni ko siifillee waaqayyo jira. Ara kan kee xiqqoodha bar. Ganni xixiqqoodha kee. tokko kiiloo 22 ta'e tokko kiiloo 24 ta'e By the way, kiiloon manaatii fi kiiloon eerpoortii tokko miti. Kana bari. Hanga 25 sii dabarsu. Koi Jordaan irraa kiiloo meeqatu ajajama tikeetti irratti amma tikeetti irratti kiiloo meeqa? 23 7.
garuu hanga 25 hin dabarsu. Okay.